وانه ما حاسبنا والله عليه نشوف نفان نبوته جلبني والله برنو ما كابد ani barde ngadde inni dufnaan ani bakka nu dumatte jedhe matuma jannatatti galuu hin danda'u. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. As keessa kaasalle addisu Allahu akbar. Bakka sobaatti kamajamu korra bakka dhugaatti jibbamu caala wanti na boonsin jiru deemu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ageessanii jo, ageessanii. Bakka somni guutetti kabajamee garaa guuttadhe jiraachuu korra bakka dhugaatti jibbamee jiraachuu. Akkana Yesuus warra tajaajiltootaaf raajotaatiin maqaa kootti baaftanii waan garaa garaa yoo hojjettan seexana baaftanii gaafa abbaa koo bira dhuftanii asin hin beekoo jedhe akka harreen asaa ergate yaa. Ya Allah, amma wallahi garaa nu dhukkubsee bar. Masha Allah. मैं इतना दबली आदिसु को इतना दबली तक का Ogummaa akkasii dha baay'ee. अब मुचा कम यार Wangeela maatii usboo qonnaa torba lakkoofsa 21 irraa. Akkana Yesuus. ऐशी Yaa abbaa waan naan jettan duwwaan mootummaa abbaa kootti hin galtan jedhe kana jechuun ani waaqa miti jechuudha keessi dubbisaa. Maal kana qofaa miti? والله أكبر Kottati kana qofaa miti. Akkana inni waaqa jedhu miti inni garuu akka jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti yoo anatti amantanii waan hojjedhu hundumaa hojjechuu dandeessu. Ani gara abbaa koo waan hin deemu fedhe ana caalaa yoo hojjechuu dandeessu akkamitti namni waaqa caalaa hojjetan jedhama. Akka jechuun isaa ani nama noormaali akka keessaniiti malee waaqa miti ani ergamaadha. Allahu akbar. جتشو ساتي الله أكبر يا والله يا أبو نبات تلتني أبدي ما والمرادين تنا كنا نمشي نسيف تاني يا أبو يا الله Wallahi. يا سلام Akkas jedhu Waaqayyo isa tokkichadha isa dhugaa jedha Yesuus isedha isa ergifattamanii jedha jireenya gara garaati jedha Waaqayyo isa tokkicha jedha Yesuus ergamaa Rabbii jedha Allahu akbar. Gaaf tokko warra penteetiin akkene hin jettu yaasin. Harbuu tokko gamatti dhaqee ilaalee gaafa bira ga'ee jedhu ija qabdise harbuu sanaanii harbuun sun ija hin qabdu. Utuu waaqa ta'ee fagootti akka isheen harbuun sun ija hin qabne hin beeku ture waan nama ta'eef shawwadame. Maaf jooree dhugaayyuunni maaf dhaqeenni maal ta'e الله أكبر maaf dhaqeettanii yaaddanii jedhe hojjechiisaa sammuu keessan kana ilmaan namaa sammuu keessan kana Akki jedhe abdii. أبدي كو ماتيوس دي دم يا فرصدمي جاردي Allahu akbar وياك يا أمانو تيمي جنان beekoo Nisa أنا في ملايكون نسمي كيس جيران اللين هم تنو هم بيكو أباكو دوا ملاي جديو wallahi وكايو وامبو ويا برو والله لوا كني جناني hin beekoo deem Allahu akbar hin beekoo de wallahi هم بيكو جدي هم بيكو جدي لا إله إلا الله والله جل مري Waaqayyo hattuu ta'ee beekaare ani immoo akka hattuutti nan dhufaa jedhe akka hattuutti dhufuu namaa oolchu. هم بيكو by the way dhugaa لا إله إلا الله dhugaa dubbachuudhaaf Yesuusiin ulfina Rabbi kennee fi kabaja Rabbi kennee fi akkaataatti Rabbi ergetti kan simateef kan fudhate yoo jiraate musliimota qofaadha wallahi. Akkasichuun kun normaal jannatumti yookiin jirre. Itti taphatte isbin الله أكبر والله يكن narra tabsanii Itti taphatte reeti taphatte mucaa miskiinatti taphatanii bara wallahi mucaa miskiina waan gaarii malee takka waan badaan hojjetin ol fuudhanii waaqayyoodhanii isaa waaqummaa qabu. gaaf tokko Rabbi gaafate gaaf tokko haati kee fi obboloonni kee Hayya. akkasuma illee ilmaan namoonni lafarra jiranii anatti amanaasitu jedhe ennaani hin jenne de waaqateem hin jenneeni Ni waakkate. Wallahi maalatu hin waakkate. beektu akka hin jenne Rabbiin maalatu iyyuu beektu akka akkasii hin jenne Maa amartanii bihi. yaa Allahu akbar. Ani waan takka isaan hin jenne waan ati naan jette malee jedheeni bar rabbiin abbo. Yeroo biyya jirutti ani isaanirratti ragaadha. Yeroo ati ol na fudhatteetti atis isaanirratti ragaadha jeeni bar.
نكيس جل بيك وانا بسك عندك وانا كيسه جرو اتي بيت انغرو وان كيسه جرو بيكو يا الله سبحان الله سبحان الله اي والله والله يسوس يكون هذا لسانك تمي عبدي انا ست مي آية سلسي ندمي آية اكا جايبا كانت يا مو والله يسوس ني دوغان باياسا لا اله دوغان هذا يا بر دوغان غابا كان نمتيجاني يوحنس ماتيوس قدام قداتور براتي نمتيجي تدوفي جلبي فتيفي hojii akkamtu jannata nagalchuu danda'a yaa barsiisaa gaarii jennaan Yesuus maaliif gaarii naan jetta jedheen yaa salaam meeraa laa jaran abdii akkatti bareede rabbi akka bareechise maashaa Allah ate wayyaana tuffatu kuni wayyaa Yesuus uffatu fakkaata wallahi adiidha malee islaamni wayyaa akkamii uffata wayyaa adii uffata maqaan isaa maal jedhama jalabiyaa kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos islaama mee dhaggeeffadhaame wallahi Yesuus gaafa lafa karra deemaa ture takka guyyaa tokko surree footoo isaa sinti nutti fide mitiire silaa sinti nutti fide takka surreedhaan suuraa isaa nutti hin finne maaliif fidanii yaala nutti fiddan warri Yesuusin akkeessu warri karaa Yesuusin deemu waan Yesuus uffatu warri uffatu waan Yesuus dubbatu warri dubbatu karaa Yesuus deemu namni deemu waan Yesuus kadhatu namni kadhatu waan Yesuus buluuf namni bulu waan Yesuus jedhee kan fudhate waan Yesuus sagaduuf kan sagaduuf nuyi musliimota wallahi nuyi musliimota wallahi nudha akkasii ta'e Allah ya la shakka shakkiin takka keessa hin jiru mee nu laalaasin uffatuma keenya irraa nu laalaame uffati keenya uffata Yesuus uffatu baasee Allahu akbar alhamdulillah wallahi Allah kanaaf akka jedhe ana duukaa bu'aadhe miti bartootaan nullee duukaa buune waan inni jedhutti ni amanna isa dhugaa sana jechuudha isa dhugaa sanatti ni amanna isinii galee ani ofii kootee waa gochuu hin danda'u jedhe itti amanna ani nan ergamee jedhe itti amanna wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana nama akkasii jedhe nama jechuusaa itti amanna nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa itti amanna ergamaa ta'uusaa kanaafiyyuu Yesuusitti kan amanu ergamaa ta'uusaa Nuda wallahi norkattiin qabina nuda la shakka Yesuus guyyaa 40 soomaa fi abdii wallahi jarri moon soomtu abdii nollee guyyaa 40 soomna bar nana kee nugusa tokko dhufaara nugusa guyyaa 40 guyyaa 40 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar Sultan al-Khair Manguddo Assalamualaikum Manguddo Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Manguddo nagaa jirtu Fayya sila isin raftani fayya keessani injira wallahi akkamisin ajab nagaa wallahi alhamdulillah wisiyaana kumagaari Sultan ijoollummaatti deebuu naamma kunoo Sultan wajjin Maashaallah. deebitanii jira itti tola walla jettani jettani hayya galatooma insha Allah yoo rabbi jedhee ganama barii irratti guyyaa waareen duratti jiddatti wal argina warri jidda maal jedhu umraa goona maaf umraa goona umraan maa umraa jechuun umraa naannoo umraatti jedhama siya namarraa haidha akkasuma immoo hiyyummaa namarraa haidha Allahu akbar maasiyaa namarraa haidha yoo dandeettan amma umraa fi hajjii walirra hoddofu akkas jechuun abdeet taate galta jechuudha akkas dura abdeet warroonni Saudii jirtanii المملكة العربية السعودية ورجرتني ijoollee bareeda dhufaa jira ijoollee kacalee lafaa dhufa jirtu nafaa cufa jirtu ijoollee laa ilaaha illallah irratti namatti lallabdu waman ahsanu qawlan mimman dacaa ila allahi wa amila saaliha warra tokkochummaa rabbii lallabu sitti dhufaa jira keessummaa guddatu sitti dhufaa jira
bahi warri Jiddaa, bahi warri Makkaa, bahi warra Madiinaa jechuun isin dhufan. Warri Makkaa, warri Makkaa koottaa, warri Madiinaallee gad dhufti ijoolleen guyyaa 7-8 booda ammaanaa isinitti haa ta'u. Maal kana qofare? Namni qaamaan nu arge hundumtu kana booda daawaa gochuu jalqaba. Allahu Achitti daawaa achi ta'e onlaayiniidhaan ooflaayiniidhaan daawaa gochuu tokkichuma rabbi lallaa. yeroo gara Makkaa deemtu karaa lama jira. Karaan tokko kan muslimni qofti deemu. Tokko immoo gayral musliimiin uummanni kaafiraa akkana kaabarraa dabsanii gara biraatiin karaa saniin si garsiisa akka daawaa itti gootu ummata karaa san dabru. Yahudaa fi Nasaaraa achitti qabdee ashhadu jechisiifte. Wallaahi. Ati motora hiikuudhaaf tiraasile gochuudhaaf. Ingiliffaa maaltu si dhibe? Malah ati na jamade wallahi na jamade gafto ko Yesus re ante na yi kajra zena ni tu ove wagela margo Allahu Akbar. Prank ne gode doga sultani sultan jechuun nama baay'ee kabajuuf jaalladhu nama jaalala nama fikrii egaa viidiyoo ajaa'ibaa tokko viidiyoo ibidda fakkaatu sultan gadhiisini baaseera wallahi akkamitti akka laaltan hin beeku tiktaakii sultan jala dhaqaati ilaala viidiyoo ajaa'ibaa hojjetteetta wallahi anuun beeku kun hin danda'amu kun dhorkaadha kun dhorkamu ajib wallahi naa teemman ani si ta'uu baadhulle ati naa taate wallahi nu walii taanee raabshe kanaafuu uummata qaqqaalitu asirra jira. Wallahi. Wallahi uummanni sa'a kana obsee uf gorsee lubbuu ofiitti mee taa'ee nama dhageeffatu uummata gaariidha beekta. Mee uummata kana maal dhaamta? Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni imaana qabdan Rabbi isinirraa haa jaallatu, Rabbi irratti isin haa jabeessu. Namoonni imaana hin qabne immoo Rabbi imaana isiniif haa kennu. Nuuf haa kennu wallahi. Kanaafi dhugaadha nun warri musliimaa warra Rabbi filate warra Rabbi qajeelche warra Rabbi jaallatedha. Ajib namni kaani namaan jaallatamuudhaaf waan baay'ee hojjetan lafa kanarratti. Nama biratti fudhatama qabaachuudhaaf waan baay'ee hojjetan lafa kanarratti. Nama biratti kabajamuudhaaf waan baay'ee hojjetan lafa kanarratti. Nun garuu erga Rabbi nu kabaje biyyi lafaa nu xinneessuu hin dandeessu. Erga Rabbi nu jaallatee namni kan biraan nu jibbuu hin dandeessu. Erga Rabbi ol nu fuudhee namni kan nu buusuu hin danda'u. Maal jettaa disriikoo? Deemaa eerpoortii isiniin jedhaa raafu. Jedheeri? Yoo deemuu baattan isiniin qoraadha. Kanaafiyyuu nun musliimonni waan ittiin lafa kanarraa boonnu tokkollee hin qabnu. Waan ittiin boonnu yoo jiraate islaamummaa kenna qofaadha. Islaamummaa inna Allah laa yanzuru ilaa ajsaamikum walaa ilaa siwarikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum. Wassalaamu alaykum. Barbaade islaamummaa keetiin maaliif boontatu jedhe dideen boona wallahi haqarraan boonti kunuu bari yoo haqarraa boonte haqarraa boonte malee kabituu haqarraa boonu amma booninsa yoo jenne uffachuun bakka qulqulluu taa'uun istinjaabahuun wadda'achuun fata jechuun guyyatti shadhiqachuun iddoo qulqullinnaa eeggachuun islaamarraa tola kun amma boona bara boona jechuun haqarraa warra immoo haqarraa boonuun jedhan malee kana qofallee miti ati koo yoo inni qannate of shikkita maalin jedha namni maalirraa dhagaa fooliin koo maal kennu namni jaallate na bira taa rasuul rabbi alayhi salatu wassalam lawla an ashqa ala ummati osoo ummata kiyyarratti waan jabaatu ta'uu shakkuu baadhe la amartu biswaak jedhan silaa siwaaka rigatti isaan ajajaa jedhan amma afaan nama garii bakka kaasliif afaan isaallee akka tokko ajaa mana fincaanii jiraatu bakka kaasliin isaatiif afaan isaallee akka tokko xiraaye garana jawutti godhaa oolee rigatu dhiqatu muslimni immoo guyyatti gizee shan akkana dhiqata. Ajib Allah rigaa kiisiin dhabu amma kanaafiyyuu rigaa kiisiin dhabinaa jedhi jira kanaafiyyuu islaamummaan qulqullinaa qalbiiti. Kanaaf ijoollee qaama namaa qulqullaa gaafa islaama taatan qalbii namaa qulqullaa imaana namaa wallaahi dhugaan isiniin jedha. Rabbi islaamummaa isiniif haa kennu. Islaamni rigaan dhabu jaalalaaf immoo jechuudhaaf yoo abaazaaniin as rigate